የኢትዮጵያ ህዝብ ባርነት አልቀበልም ማለቱ መልካም ነገር ሆኖ ይህ ኃይል እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ግን በወሎ ግንባር በነበረው ውጊያ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ተሳትፈውበታል። ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ የኢትዮጵያ ዝርያ የሌላቸው ሰዎች ተሳትፈው መስዋዕትነት ከፍለዋል። ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ሰው ኢትዮጵያን ለማፍረስ በደሴ ግንባር መጥቶ ሲሞት ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው አገሩን ለማዳን ምን ያክል ዝግጁ ነው፣ ምን ያክል እየተጋ እየሰራ ነው የሚለው ጉዳይ ደግሞ ለሁላችን የሚተው ጉዳይ ሆነ። ነጮች ጥቁሮች በደሴ ውጊያ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ተሳትፈው ሞተዋል። ፑፔት ሰብስቦ የትናንትናውን መንገድ ማስቀጠል ይችላል የሚል እምነት በፍጹም የለንም። በፍጹም ጦርነቱን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ውጊያ ግን እዚህም እዚያም ሊበላሽ ይችላል። ውጊያ የሚበላሽበት በጣም ብዙ ፋክተሮች ስላሉ እሱን ሰብስበን ደምረን አሁን በቅርብ ከምናያቸውም በርቀት ከምንሰጋቸውም ጠላቶች ኢትዮጵያን መታደግ ይቻላል። ለዛ የግድ ሁል ጊዜ በተመቻቸ ነገር ላይ ሆን ይችላል። በማይመች ጉዳይም ቢሆን ያም ማድረግ አለብን፣ ይቻላል። ይሄን ለማድረግ ክልሎች በሙሉ አቅማቸው ስራ ጀምረዋል። በመንግስት ደረጃ በፓርቲ ደረጃ እየወሰኑ ሰው እየመደቡ ሀብት እየወሰኑ እያደራጁ ይህ ኃይል መልሶ ኢትዮጵያውያንን ባሪያ ማድረግ የለበትም የሚል ሙሉ ስምምነትና ስራም ተጀምሯል እና መከላከያ ማጠናከር፣ ማሰልጠን፣ ህዝቡ ወደዛ ጉዳይ እንዲገባ ማድረግ፣ ማስተማር፣ በሚዲያ መስራት ይጠበቅባቸዋል። አካባቢ መጠበቅ፣ የራሳችን ኦፊስን መጠበቅ። ትናንትና ኮምቦልቻ መጀመሪያ የተገባው ኮምቦልቻ ከተማ አይደለም፣ እስከ አጥላ የሚሰራበት ኦልሬዲ ሰዎች አሉ እዛ ተዘጋጁ እና የገባውን ኃይል ቀጥታ ወስደው የአንድ ግለሰብ ኩባንያ ውስጥ ያሉ ምግቦች ምናምኖች መዝረፍ ነው አሉ። እንደዚህ የነፃ ሚዲያ የነፃነት ምናምን አስመስለው የሚጫወቱ አሉ። ነፃነት በሀገር ቀልድ አይሰራም። ብዙ ድራማዎች አሉ የሚሰሩ። እሱ ላይ ትንሽ ለተባለው ጠንከር ያለ ነገር ይወሰዳል እና ውድ ስጦታ መረጃ ነው። አደገኛው ነገር ደግሞ መረጃ ነው። ዲሲፕ ከተደረገ እናንተ ቢያንስ በመረጃና ፕሮፓጋንዳ መሀል ያለውን ነገር በደንብ ትሰሩ ከህዝብ ጋር። አሁን ደሴ ውጊያው ሳይጀመር እዛው ያሉ ሰዎችን ጨምሮ መከላከያ ውጡ ብሏል ወይ ይናገራሉ። ለምሳሌ እኔ ደሴ ነኝ፣ ውጡ ብሏል ይባላል እና 10000 15000 ያንተ ዜጋ ነው እየሸሸ ያለው እዚህ ውስጥ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። አሁን ነብዱ ሞባይል አፕ ያርጀር ተምዲ ከሰኑ ባገጅራታም ባጋራ ደቢ ዳንጋራ ቻናል ላይ ያርፍታ ወራ ደጀር ከባርፍታ ነብዱ እንጀራ ማብዱ ሞባይል አፕ ሰብስክራይብ ጎዳ ማዲ ከነቲ ዳባላማ ሲንጀራ ኩኒካ ኢብሳ galgala kana muummichi ministeera Abiy Ahmed ibsa inni kennedha. Waa'ee lola warra Tigraay waliin wal qabate jechuudha. Kana keessatti akkaatuma viidiyoo haga xiqqashoo takka mata duree irraa keessan kanarratti jechuudha. As keessatti waa hedduu kaaseeti jira. Haa ta'uti ammoo lola kana keessatti akka gartee dhiibbaan isaan irra gahaa jiru, akka gartee warri caalee argamaa jiru, haa ta'uti ammoo haga lubbuun kiyya jirtu kan kennatu jedheeti jira. Mee waa'ee kana waliin ilaalla. Lola kaabaa kana keessatti akkuma isin amma agartanii akka gartee diigamiinsi isaan keessa jiru maaliif akka gartee jihada waan jedhamu jechuudha. Waan tokko irratti du'u waan akkasiitu dhabame waa'ee amma harka kennachuutii fi akkasuma ammas uf duuba deebi'u kanaan wal qabateeti natti fakkaata. Dasee irratti faranjiin ummanni adiin gurraachinis meeshaa teknooloojii keenya caaluudhaan itti fayyadamanii akkasuma ammas qaamaan keessatti dhiyaatanii keessatti du'anii jiranii osoo ammoo lammiin biraa gartee isaanii waliin akkasitti du'uu keenya ammoo biyyaaf jedhee wareegamuun akkamitti itti ulfaata kan jedhu waan akkasiisan kaasanii jiran jechuudha. Kanarraa waan si ajaa'ibsiisu walumaa galatti fakkeenyaa fi baandaan waraana keessa ni jira, warra hagam waliin teennuu kana keessallee ni jira jechuudhaan haala akkasiisan kaaseeti jira. Lola kana keessatti Itoophiyaa hinjifachuun hin danda'amu. Haa ta'uti ammoo wal waraansa keessatti ammoo gamasiillee gamanaallee rakkina wantoota garaagaraatiin miidhamuun jiraatu danda'a kan jedhu dubbateeti jira. Fakkeenyaaf akkuma gaafa duraa isin beektanii waa'ee TPLF fi waa'ee juntaa kana xiqqeessaniiti gaafa duraa higgi maaskabbara ichaari turanii achi booda moo damassasneeyyuu makiinarraa bu'ee warra Igranyaa deemaa turedha kan deemaa jiru barbaadaa jirra jechuudha. Haala akka isaanii kaasanii ammantan ammoo sadarkaa itti guddisanii akkaatuma humna godhateen warri kun akkaatuma durillee itti biyya diigaa qoqqoodaa zarummaadhaan qoqqoodaa ture. Zarummaadhaan jechuun akka Oromoo, Amaara, Tigree waan jedhamu kana amma kana qabsoon warra kaanii sun jechuudha. Kanaan nu qoqqoodaa turetti amma ammoo akkaatuma humna godhateen biyya kana diiguudhaaf haala saniin deemaati jira. Sadarkaa itti faranjiin keessatti hirmaateedha. Warri teknooloojiidhaan nu caala warri gurguddaan already Ameerikaa fi Awurooppaadha kan inni jechuu barbaade. Kana qabatamaan agarree warra isaan keessatti du'e ajjeefne agarree jedheeti jira. Walumaa galatti as keessatti hamilima
yeroodhaaf tattaafachuu yoo taate malee hinjifatamuudha kan mul'ate jechuudha. Waa'ee kanaatiin wal qabatee fakkeenyaaf biyya keessa amma miidhaan guddaan dhaqqabuu danda'a. Haala amma haasawaa Abiy Ahmad kana yoo isin ilaaltanii warra gartee biyya keessa taa'ee isaaniif sagalee ta'uu waa'ee biyyaati amma boora taphni hin jiru irmijaanne fudhatama miidiyaas ta'ee nama dhuunfaallee jedheeti wantoota akkana kanarratti dubbateeti jira. Tarii wanni kun hanga xumuramutti yeroo inni ibsa kennu ani waan isin ajaa'ibsiisu tarii waan kana kaagaraa tarii yoo waan araara yookiin ammoo waan lola kana haga dhumaatitti haga qabrii teena raayuu isaati malee hin injifatan jedheeti jira. Harkan kenninu jechuu isaati harkan kenninu jedheeti jira. As keessatti ka sodaachisaadhaan hedduutu jira. Warra biyya keessaa amma booda nama hedduu waa'ee shakkii kanaatiin miidhuu danda'u waa'ee shanyummaadha qabatanii deema waan ta'eef as keessaa nama hedduu kan isaan deeggaru baandaa hedduu argatuu danda'a waan ta'eef waa'ee biyyaa irratti ammoo qaldiin hin jiru jedheeti jira. Waa'ee kanaatiin wal qabatee dargaggoonni amma booda ammoo biyya isaaniitiif wareegamuudhaaf qophaa'uu qaban kan jedhu ibsa isaa kan kaleessa katabe san irra sagaleedhaan dubbateeti jira. Haalli torbaanota as deemu baay'ee hadhaawaa ta'uu danda'a. Tarii dubbiin akka asirraa kaazimatii kana ta'uu dhabuu danda'a. Achirraas laftumatti kokolaatamuu danda'a. Akkuma amma inni amantummaan hin jirtu yookiin ammoo itti wareegamuu ka faranjiin isaaniif wareegamtu kenna akkamitti asitti wareega biyya isaatiif wareegamuu dadhabaa jedheeti fakkeenya tokko fidee fakkeenyaaf fanjii irraa warri Tigraay fanjii hidhee karaa biraatiin seenee akka gartee namni asiin dhumu godhuudhaaf waan inni hidhee dargaggoonni utaalanii fanjii sanirraanii akkasitti waan san cabsan kan jedhu fakkeenya kaaseeti jira. Walumaa galatti jihaada labsee jira jechuudha. Jihaada jechuun xaftoo xafii atfixoo xafii baanan san jechuudha. Itti deemtee wareegamtee biyya san baraaru waan san baraaru jechuudha. Waan akkasiiti labseeti jira. Walumaa gala kaalolli kun ani dhugaa dubbachuuf gaafa amma fakkeenyaa fi dhiheenya kana amma kan gadda miidiyaa hedduudha waan kan akka baasaa kan turanii loltoonni mootummaa federaalaa diigamtee jirti. Loltoonni diigamanii jiran waan jedhu bal'inaan deemamaa ture hatta afaannoon diigamee jira waan jedhu bal'inaan deemamaa ture. Waan san amma haasawa Dr. Abiy kanarraa ni agartu yoo dhageeffatan jechuudha viidiyoo guutuu isaa yoo dhageeffatanii. Diigamni akka gaariitti akka isaan keessa jiru wal shakkiin sadarkaa ministeeraatii fi waraanaa hunda keessa rakkinni akka jiru nu keessa baandatu jira kan jedhu Daani'el Kibriitillee dheengadda kanuma kan inni jechaa ture Abiy illee kanuma irra deebi'ee jira jechuudha. Kanaafuu haalli biyya keessa jiru baay'ee hadhaawaa dargaggoota humnaan itti oofuu danda'anii lubbuun nama hedduu qisaasamuu dandeessi. Torbaan kana keessa rabbummaan nagaa haa godhu malee jechuudha. Jechuun itti achi oofanii qisaasuun ni danda'ama. Homaa immoo wanni uf duuba deebi'amu hin jiru gaafa gartee damassasne wanni tokkollee nu hin taa'amne gaafa jedhame sanitti homaan taa'amne amman tana eega sadarkaa kana gahee warri sun olaantummaa argate bara gaafa duraa warra santu waa'ee mariidhaa warra santu kadhataa ture amman tana ammoo hinjifannoo sababa argatanii fi eenyu waliin mari'annaa taphni dhumee jira ka jedhu sadarkaan agartanii jirtan kaleessa yeroo inni haasa'u taphni dhumee jira maal waliin mari'annaa amma taphni dhumee jira kan jedhudha kan inni dubbate. Kanaafuu amma haalli jiru baay'ee hadhaawaadha warra biyya keessaa shakkii kanaatiin lubbuun nama nagaa hedduun baduu dandeessi fakkeenyaaf maali amma meelaalla shakkii hedduudha as keessatti wanni inni haasa'e nama nagaa gartee makiinaa kuree juuntaan akkuma nama nagaatitti osoo karaa deemee akkasitti magaalaa seenee uummata gartee kakaasee keessaa baqadhaa jedhee uummatatti lallabee maaliidha waan akkasii kanneen hunda kaasee jechuudha. Walumaa gala shakkiidhaan guutamanii jiran jalarraa haga gubbaatitti jechuudha. Viidiyoo gartee gaafa dargiidhaa kan dhumarraa tokko waan akkanaa kana homa akkanaa kana jechuudha nu keessaa nama bitanii maali amma yeroo hedduu ilaaltan namoonni namni tokko iyyuu ni jedha dargii fakkeenyaaf jirnaanota isaa bitanii maali godhanii waan jedhu waan akkanaa kana beekee haasa'u isaa sanirra dhaabbataniiti jechuudha. Waa isaniitiin wal fakkaata tan gara dhumaatiin wal fakkaata jechuudha. Tan ammatun amma hamilee haga tokko ka warra kana hin miinaa tarii wantoota garagaraa hojjetamuu danda'anii tarii yooma biyya keessaa baqatanillee wantoota fofokkataa waan hamaa waa hedduu hojjetanii akka gartee biyyituun hin tasgabboofne akka biyyituun diigamtu godhuu danda'u akka haala duraaniititti abadan yoo deebi'anillee akka haala duraaniititti ittiin fufaan waan jedhullee kaaseeti jira jechuudha. Kanaafuu kaahuu biyya keenya rabbiin nagaawwan waa godhu garuu qeerroo Oromootii fi torbaan kana keessa baatii kana keessa haala hadhaawaadha. Niitorkiillee fakkeenyaaf ammayyuu bakka tokko badaati jira. Niitorkiin baduu danda'a akka namni wal quban qabaanne godhamuu danda'a. Hayyoonni keenya mana hidhaa jiranii haalli biyya keessa baay'ee tokko hadhaawaadha. Kanaafuu warra biyya keessa akka hin dubbanne warra ammoo dubbata jedhan guututti hidhuu danda'u torbaan kana keessa jechuudha. Tarii ammoo miidhaa biraallee irraan gahuu danda'ani namni baduu
ka'ee nama balleessa waan jedhamutu jira waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti amma wanni biyya keessa jiru waa'ee gartee yookiin ammoo lolee hinjifadhaatii miti. Amma haasa'u isaa kanarraallee isin agartanii tan hamileedhaa Itoophiyaan hinjifatamtu hinjifanna akkanatti addaraajjaanee haaratti akkana goonee maal goonee waan jedhu haa kaasu malee walumaa galatti akka diigamanii jiran ifaa bilisatti haasa'u isaa kana keessallee ni mul'ata. Waan hamileedhaaf waan takka takka akkas ta'an akkasii waan takka uumaa rakkoon jiru akkas goona akkasii Itoophiyaan hinjifatamtu amma boodatte maal taane akkas taane addaraajjaanee namni hundi gara waraanaatiitti qabeenya qabuu fi humna qabuun illee waan akkanaati kan inni dubbate. Kun amma gartee isa dhuma baatii takkaaf yoo tures baatii lamaaf yoo tures baatii sadiif yoo tures danda'ee 5 waggaas turus jechuudha. Haafa malee amma walumaa galatti wanni kun akka hinjifataman ifaa bilisatti ka wanni kun ragaa ifirratti bahaniiti jiranii. Kanaafuu wanni itti jiramu biyya keenyaaf baay'ee tokko rakkisaadha. Rabbiin keeruma nuuf haa godhu jenna. Ani Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.